Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Har'a immoo qophii addaa tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin keenya har'aa waa'ee sirbaa weellisaa Andu'aalem Gosaa sirba viidiyoo kilippii ajaa'ibaa haaraa baasee jira. Waa'ee kilippii isaa kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Andu'aalem akkuma beekamu sirboota ajaa'ibaa aartii Oromoo sirriitti calaqqisiisuu danda'an hedduu gadhiiseera. Uummata biratti jaalatamummaa hedduu argateera. Andu'aalem egaa sagalee isaa kiiloolee sanaan uummata biratti fudhatamummaa guddaa kan argatedha. Ammas sirba haaraa Gungume jedhu qabatee dhufee jira jechuudha. Andu'aalem sirbi kun gadhiifamee jira. Yeroo muraasa keessattis namoota hedduudhaan daawwatamee jira jechuudha. YouTube irratti sirba kana waliin kan daawwannu walitti deebinu ta'a. Turtii gaarii. Akkuma argaa jirtan egaa viidiyoo kilipiin kun uffannaan warra shubbistootarree baay'ee bareeda. Akkaataan uffannaa isaaniirree baay'ee mooderni kan ta'edha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Sirbichi haala ajaa'iba ta'een viidiyoo kilippii kwaalitii guddaadhaan kan waraabamedha jechuudha. Egaa walalloon sirba kana keessatti yaayyaa ilaa filaameen tokkoomuu wayya jedha Andu'aalem. Uummanni keenya uummanni Oromoo tokkoomuu akka qabu ilaa filaameedhaan tokkummaa isaa cimsuu akka qabu ergaa guddaadha jechuudha. Kuni kan argisiisu baay'ee ergaa guddaa qaba. Viidiyoo kilippii qofa miti. Walalloon isaarree baay'ee ajaa'ibadha jechuudha. Waaw! Sirbichi sirba ajaa'ibaati. Seenaa aartii Oromoo keessattis sirba kwaalitii guddaa qabu ta'uunsaa waan hin oolle kilippiin kuni akkaataa waraabbii isaa akkaataa itti qindaa'ee wanti hundi isaa
namoota jajjaboo ta'an, namoota cimina qaban, muuxannoo guddaa qaban aartii keessatti namoota akkasiitiin kan hojjetamedha. Viijin Intarteementis sirba kana haala kanaan piroodiisii gochuun isaanii baay'ee waan guddaadha. Guddina aartii Oromootiif waan guddaadha jechuudha. Egaa sirbi kun baay'ee aartii Oromoo kan calaqqisiisu, sadarkaa aartii Oromoo kan ol kaasuu, addunyaa irratti aartii uummata keenyaa mul'isuu kan danda'u sirba sadarkaa isaa eeggatedha. Sirba kwaalitii isaa eeggatedha. Qulqullina kan qabu, ergaa guddaa kan qabu sirba ajaa'ibaati jechuudha. Isin isa daawwattanii akka jaallattan sirba kana keessas walaloo isaa, ergaa isaa akka dhandhamaa jirtan abdii guddaa qabna. Hiriyoota keessaniifis dabarsuu hin dagatinaa, waliif sheer godhaa. Sirbi kun namoota hedduun akka daawwatamuuf, viyuu baay'ee yuutuub irratti akka argatuuf gama keessanii waan isin irraa eegamu gochuu qabdu jenna. Kanaaf aartii uummata keenya, aartii Oromoo guddisuuf nutis gahee qabna jechuudha. Sirba kana daawwachuun, waliif dabarsuu, wal jajjabeessuun, haala kanaan keessatti hirmaachuun barbaachisaadha. Sirbi kun akkuma amma yoon argaa jirtan haala ajaa'ibaatiin kan qindaa'edha. Ergaa ajaa'ibaa kan qabu, kwaalitii waraabbii sadarkaa isaa eeggateen kan waraabamedha. Ammas itti fufna jechuudha daawwachuu. Qomatti wal qabu, qomoon gamtaa qabu, homtuu gadi hin qabu jedha Andu'aalemi. Kun egaa ergaa guddaadha. Ergaa guddaa asirraa barachuu dandeenya jechuudha. Sabni qomoo qabu, sabni gamtaa qabu, tokkummaa qabu, homtuu gadi hin qabu jechuudha. Waan kamii jalarree dandamachuu ni danda'a. Waan fedhellee injifachuu akka danda'udha sabni tokkummaa qabu. Kanaaf tokkummaan hammam akka nu barbaachisu, tokkummaan hammam uummata keenya irraa akka eegamu, tokkummaan hammam humna akka qabudha erga as keessaa arginu jechuudha. Andu'aalem haala ajaa'ibaa ta'een egaa walaloo fi viidiyoo wal bira qabee haala ajaa'ibaatiin hojjeteera jechuudha. Kanaaf uummanni keenya, namoonni viidiyoo kana daawwatan akkasuma namoota biraatiif illee wanti isin dabarsuu qabdan tokkummaan hammam akka barbaachisaa ta'edha. Uummanni keenya tokkoomuu akka qabu, gamtaan akka nu barbaachisu, waliin ta'uun, wal jaalachuun, wal deeggaruu, wal tumsuun hammam akka nu barbaachisu asirraa hubachuu qabna jechuudha. Ammas daawwachuutti fufna.